Andalaga inqabu yaken dalaga jedha artisti abnat ognafir ashama jenni argafune ilman oromo nageenyi kiyya kabaja ka jaalala iddo isin jirtanitti isin hadaqabu isin inja amma warri hanga sintani kun meeshir godha namni hangara ko yoshir gode namni haga isin baayatani kana kabraaleen dhufa jechuudha maalifi waa dubbachuufis haamilee mooraalii nama ta'a anna kana ho shir godhaan isin jedha buleen ko hadha wanni na irraa dubbachuuf fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa keessa warra YouTube fi Facebook fayyadamtanii ergaa fi gorsa qabadeen dhufee jira. Waan kana ganama dubbachuu barbaade garuu neetworkiitu na baasee dhiifama immoo guddaa dhiifama sin gaafadha. Kaleessa ajandaa ta'ee waan dubbatamaa jiru. Hayyu duree paartii PABO irratti haasaa gaafiif deebii OBN wajjin taasisaniin gaafiif deebii OBN isaan waliin taasisan irratti nama hedduu dallansiise. Nama baay'ee rifachiise. Nama baay'ee gartee gama hokkora arrabsootti akka Birgaadeer Jeneraal arrabsamu taasise jechuudha. Ija hubannootiin ija qalbiitiin yoo ilaalame haasawuu sun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu ganama xiqqoo tuqee ture isa booda irratti deebina. Kan ganama osoo tuqeen baay'ee fayyadamtoota sooshaal miidiyaa
yookaan miidiyaa hawaasaa warri Facebook fi YouTube fayyadamtanii gorsaa fi ergaa jabduun qaba jechuudha. Share godhaadha. Share godhuun hojii keessan. Fayyadamtoonni Facebook yookiin YouTube walumaa galatti miidiyaalee hawaasaa garaagaraa fayyadamtan. Waan tokko dubbachuun dura, waan tokko haasa'uun dura odeeffannoo funaanuun dirqama. Odeeffannoo funaanuun erga odeeffannoo funaante madda odeeffannoo sanii hubattee ragaa itti funaanta jechuudha. Erga ragaa itti guurtee gara uummataatti, gara miidiyaatti baasta. Guyyaa sadii dura mucaa aartii sagalee mucaa Jimmaatti dhalate tokko sagalee raayyaa abbaa mancaa fakkeessee nashiidaa raayyaa abbaa mancaa waloo raayyaa abbaa mancaa yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraa irratti walaaleessuun dhaga'ama. Mucaa sagalee ajaa'ibaa qabuu fi aartii islaamaa keessatti nama bakka guddaa qabu jedhamee uummanni gara fuulduraatti itti abdatu tokko du'e jedhamee gabaafamaa ture. Yeroo sanattis ajaa'ibaa mucaa akkuma waan sun maxxansameen sakandii muraasa dura akkuma namni sun awwala mucaa suuraa mucaa sanii namni wahii maxxanseen argee ture jechuudha. Achi bahee daqiiqaa shawweetan geennetti yoo xiqqaate namni 500 maxxansee jira jechuudha. Asraa fi zuurirraa jalqabee zuurirraa asrii gidduu nama 1000 meeqatu maxxanse si ajaa'iba. Odoo aduun hin dhiin mucaan hin jira jedhamee dubbatame jechuudha. Maaliif waan haasa'u jechuudha. Namni tokko yoo waa poosti godhe ebaluun kun waan poosti godheef nama filoora guddifachuudhaaf waan ta'e dubbatu jira. Adii firendoota koomentii laayik filoora akkasuma waan adda addaa guddifachuudhaaf waan haaraa gizee dafee maxxansu sirrii miti. Filoora guddifachuu barbaade fiyuus beekamaa ta'uu yoo feete hojii keetu beekamaa si godha suuta beekamta. Soba dubbatee filoora guddifachuun laayik baay'ifachuun koomentii argachuun baay'ee hin barbaachisu. Maaliif waan ati dubbattu ofitti konfidensi qabaattee ofitti amanamummaa qabaattee waa dubbatta yoo taate hojii keetu beekamaa si godha. Suutuma keessa beekamaa taata nariifatiin homaa miti jechuudha. Tas waan gaarii hojjedhu uummata kanatti waan gaarii himu. Waan dhugaa waan ragaa qabu namatti haasa'e. Ufumaan namni si dhageeffatullee hedduun si dhufa. Ufumaan filoora keellee si guddata. Peejiin keellee si guddata jechuudha. Garuu odeeffannoo sobaa informationii eessarraa dhufe ragaan isaa maalii hin qabne maxxansanii uummata burjaajjessuun gaarii miti jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Ammallee jechuudha waan tokko jira. Waan namni baay'ee waan kana dubbateef anillee dubbachuu qaba jettee yaadin sammuu keetiin konfidensii qabaadhu ofitti amanii wanni kun dhugaarratti hundaa'e dubbadhu wanni an dubbadhu kun dhugaadha buruttiin qaanfadhu jedhu dubbadhu. Kanaachi waan namoonni hedduun warri miidiyaa kana fayyadaman namni miiliyoonii tokko waan kana dubbateef anis dubbachuu qaba jedhin. Fakkeenyaaf kaleessa duula jeneraal Kamal Galchuu irratti ta'e warroonni Facebook fi YouTube fayyadaman hundi isaanii dubbatanii jiru. Namni tokko nama muraasa xiqqoo isii warra sammuu qabu yoo taate nama yaada akkasuma deeggara paartii isaa nama ta'in namni kalee waa'ee Kamal Galchuu irraa hin dubbatin namni Kamal hin arrabsin hin jira jedhee yaadu hin jiru gonkumaa takka illee hin jiru. Maali odoon hubatin namnummaan warri akkas dubbatu sun garuu beektaa maalidha warri hanga dubbatu sun hedduun miliyoona lakkaa'amu kan isin argitan sun yooki viidiyoo Birgaadeer Jeneraal Kamal Galchuu haasa'e. Viidiyoo sun daqiiqaa meeqa jedhanii osoo gaafatan irra caalaa isaa warra hin deebisne. Maal dhageeffate tokko muramaa ka sagalee isaa qixxeedhaa bahe. Jechuun gamanattis waan jiru gatanii ragaadhaaf warri kun keessaa baafata muramaa san dhaga'e tokko sanuun dhageessinii suura namni biraa gaggargalchuu dhagahee maxxansa arrabsootti darbata jechuudha. Hubachuun barbaachisaadha. Waa hubatan malee odoo hin hubatin qubaan hin hubatin jedha Oromoon. Ani amma kiyyatti liivii kaleessa Birgaadeer Jeneraal dubbata hin dhageeffadhu. Ganaa yoo suuraa isaa gaggalabbatamu argu guyyaa kaleessa OBN jala deemee sarchi godhee jalqaba hanga dhumaatti dhageeffadhee waan inni dubbatu sirrii ta'uu hubadhee ofitti amanee sirriidha jedhe dubbatee baay'ee waan gaarii dubbatee waan namatti tolu dubbatee jedhee jechuudha. Kanaafuu fayyadamtoonni sooshaal miidiyaadha waan dubbatan waan ebaluu dubbateef waan namni hedduun dubbateef osoo hin taane waan dhugaan bakka san jiru bakka dhugaan jiru dubbadha waan isin dubbatan sanirra jiruuf dubbadha. Dhugaa waa yoo jiraate iddoo dhugaan jiru irratti dubbadha. Kanaachi
waanuma agarteetiin ebaluu dubbateef waanuma namni miiliyoonni tokko dubbateef waanuma warri filoora miiliyoon tokko irraa haasa'iif miti waan akkasii gaarii miti waan akkasii irraa kusadhaa sin jedha yoo ka gama Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu dubbatee qabxii kiyya lamaffaatti deemu ganama illee xiqqoo irraa tuqee jira Jeneraal Kamaal Galchuu nam tokko waan itti duuluuf waan miidiyaa OBN irratti dubbateef miidiyaa sana irratti maal dubbattee osoo hin ta'in maal dubbattee ilaaluun sirratti dirqama dhiiroo miidiyaa sana irratti maaf dubbattee osoo hin taane maal dubbattee jettee yaaduu qabda waan isa maaliif dubbate fakkeenyaaf waa'ee international jechuun intini warri mirga dhala namaa falmu mootummaa Itoophiyaa irratti fuula 72 peejii 72 qabu barreeffama maxxansee ture ibsa ejjannoo akkasuma yakkoota inni bara 2019 irraa hanga ammaa raawwachaa jiru nama ajjeefame nama du'e kanarratti gaaffii deebii godhameefii jira gaaffii deebii godhamee dubbate jeneraal lafa kaa'ee waan jiru dubbate yakkaa miti dhugaa dubbachuun yakka mana waan ta'e dhugaa dubbachuun jeneraalummaa namarraa mulqu dhugaa dubbachuun gootummaas namarraa hin mulqu oromummallee namarraa mulqu dhugaa dubbattee oromummaa sirraa mulqamu tokko hin jiru dhugaa dubbattee yakkamaan as taatu hin jiru sirriidha fakkeenya lixa Oromiyaatti waraanni deemaa jira waraanni Jaalmarroo Jaalgollichaa waraanni hedduun garas jira waraana mootummaatii fi waraana abaa'oo ka bosona jiru waldaa gidduu kanatti kaduu haadha Oromooti micaa Oromooti intala Oromooti ilma Oromooti bakka kanatti kaduu kana dubbatee jira gidduu kana lameenitti rakkoo jira dirree gidduu kana lameenuu jarri lameenuu waan kana furuu qabanii jedhan dhugaadha amma fakkeenyaaf har'a jechuun har'an tana waan ta'e yoo yaadan waa'ee sanii qabsaa'aa bosona jiru nama Caalaa jedhamu sababa inni bosona jiruuf haadha abbaa isaa ajjeesanii jedhan mootummaan waraanni mootummaa sababa inni bosona jiruuf haadha abbaa isaa ajjeesan jedhama kana maaltu ta'e haadha abbaa isaa irratti maaltu murtii du'aa fudhachiise waraana abaa'ooti miti waraana mootummaatu ajjeesemi waraanni abaa'ollee sababa namni tokko achi paartii biltiqinnaa deeggaruuf achitti nama ajjeesuu danda'a kuni waan dhugaa jiru dubbate jechuudha ka biraa walitti bu'iinsa gamta ijaaramiinsa gamtaa keenya maaltu diigee eenyutu diige gamtaa kana maaliif diigame jedhee gaafannaan deebii uummataa fide keessan mari'atamee dadhabnaan asitti fide gamtaa kanarratti olaantummaa ani fudhu malee olaantummaa naaf kennamu malee gamtaa kana keessa inni hin barbaadu jedhee dide paartiin abaa'oo kana himu kana uummanni hubatee abaa'oon sirrii hin jirtu sirraa jechuun ni qaba kaafaawwan sirrii hin jiru yoo kaafaawwan dogongore paartiin kun uummataaf qabsaa yoo ta'e yaada isaanii waan isaan uummata jiraadhoo isanii jiru hiccitii baasamee jedhama hiccitii baasee jedhamee dubbata miidiyaa irratti miidiyaa nafxanyaata irratti hiccitii baasee miidiyaa akkasii irratti hiccitii baasee qoy waan si gaafadhu bicha jira ani waan isin gaafadhu jira warroota waan akkasii haasawatan qabsoon hiccitii uummata jalaa dhoysanii qabsoon rakkoo gidduu isaanii jiru uummata jalaa awwaalanii qabsoo godhamu qabsoo akkamiiti qabsoo uummataati moo ummataaf qabsaayan moo ufiif qabsaayan kan ummata jalaa dhoysan jechuudha ummata jalaa dhoysaa qabsaayan si ajaa'iba bara ummata jalaa iccitii dhoysaa lola isaanii ummata jalaa dhoysaa nama isaan gidduutti du'e ummata jalaa dhoysaa qabsoo moo ummataaf goona jedhu sirrii miti kana ummanni Oromoo afuruuf Birgaadeer Jeneraal gabbahee hime jechuudha dogongora tokko hin qabu namni hedduu warroota miidiyaa kanarratti beekamtii qaban namni hedduun kaleessumaan jeneraalummaa irraa mulqee kaleessumaan suuraa isaa garaagaraa galabbatee kaleessumaan Oromummallee irraa mulqee nafxanyaa wayyaanitti galchee jechuudha nama hedduun jechuudha waan ajaa'ibaa sindis wanni akkasii sun sirrii miti wanni dubbatame sirriitti xiinxalamee hubachuu dhimmi siyaasaa dhimma biyyaati dhimmi siyaasaa gabayaa miti waan gabayaan bittee kan itti gurguramu osoo hin taane waan uummanni fedhe kan itti fidan dhimmi siyaasaa gabayaa walitti hin dhufa amma akka gabayaatti ilaallee jira dhimmi siyaasaa kana maaliif waan dubbatame hundumaa waan namni hedduun dubbate irraa dubbannaa jiran fakkaata miidiyaa kanarra aadaa baratame na fakkaata wanni sun waan uummanni dubbate irraa dubbannaa waan namni baay'een haasa'anis irraa haasa'an miti waan dhugaan jiruuf bakka dhugaan jirurraa haasa'e waan dhugaan jiruuf bakka dhugaan jirurraa haasa'e waan uummanni baay'een irraa dhufu kuni siyaasa dhimmi siyaasaa dhimma gabayaa miti nigdii miti waan namni baay'een sirraa bitu tarii dhugaa namni baay'een sirkatti diduu danda'a yeroodhaaf garuu yeroodhaaf sirkatti dida
yeroodhaaf hin jibbanan yeroodhaaf si tuffata booda garuu hin fudhata jechuudha booda dhugaan gaafa dhugaan ifa baate ebalu dogongora akka jiru hubatee nama karaa sirrii wajjin jiru wajjin deema jechuudha kanaaf baay'ee waan namni waan tokko dubbateef jecha waan miidiyaa kanarratti bahee dubbateef jecha arrafamuu hin qabu tuffatamuu hin qabu jechuudha yoo dogongoree jiraate oromoodhaa si qajeelfata qeequun mirga qabda garuu dhugaa waan si hubatamuu dideef jecha waan ati barbaaddu waan hin dubbatiniif jecha dhugaa waan ati barbaaddu miti wanni ati barbaaddu tarii soba ta'uu danda'a wanni sitti mi'aawu tarii nama biraa miidhuu danda'a waan anatti mi'aawu dubbachuu irra waan sitti mi'aawu atis dubbachuu irra waan ummatatti mi'aawu dubbachuu gaarii waan ummataaf bor fayyada bor ummata waan fayyada jechuudha rakkoo kiyya asii rakkadhe namni na rakkisee waggaa 150 namni na cabse nama kana beekeettiin ofii firaa qabu dadhabu abaa'u rakkoo yoo qabaate uummanni oromoo sirreessuu dha'uu danda'e yoo dadhabe jalaafu kaafaa'u rakkoo yoo qabaate sirreessuu dha'uu uummanni oromoo yoo dadhabe jalaafu akkasuma abaa'uun yoo rakkoo qabaate uummanni oromoo sirreessuu dha'a yoo dadhabe immoo sirraa ofii dide jalaafu kana gochuuf ammoo kana iccitiidhaan wanni qabatamu hin jiru waan kana iccitiidhaan qabadhu uummanni dhagahin jechuun dogongora maaliif ergaa of keessaa qaba yakka ergaa of keessaa qaba jechuun waan tokko dhoysitee jechuudha ufii dhokattee bakka san ga'uu barbaada luuxxee jechuudha luuxxee bakka san dhabuuf waan feetu dhoka dhoysuu qaba wanni kun maa dubbatame jetta yoo dhugaa ummataaf yaadde taate ummataaf kanaaf qabsoofta'uu taate ummata wajjin gadi teettee mari'attee qabsoofta jechuudha ummata wajjin mari'atte ummata moosifta ummata aangessita aangoo keetiif hin bolumtu osoo aangoon argatiin teessoon akkasii naa kennamuu qaba teessoon kanaa naa kennamuu qaba kun dhukatuu qaba ummata jalaa gizee jettan nama ajaa'ibu kanarratti gizee itti duultan nama ajaa'ibdanii kanaaf itti duultan jechuudha kanamaa dubbatee rakkina jiru maa himeef waan rakkina kana himeef paartii diina keenyatti makame waan dhibeen keenya kana dawaa haa barbaaddannu jedhee sitti himeef namni dhibee kan keessii arge akkamitti yakkamaa ta'a akkamitti nama dhibeen kan kee asiin cabxeerta laata lafeen kee kun bakka kanaan cabee bakka kanaan siidha nama naan jedhe yakkamaadha jedhee arrabsuun itti duuluun maaliif barbaachise nama ajaa'iba kanaafuu manni oromoo waan dubbatamu sirriitti xiinxallee hubachuu barbaachisa viidiyoo mummuramte ilaaluu doonte yoo waa dhagaye viidiyoo mummuramtu namni bakka isaaf ta'u keessaa muree waan tokko yaadadha asirratti waan nama ajaa'ibee nama dhiifne gizee bara 2003 uummanni ahbash jedhamtu biyya keenya dhufte san daawaa isaan godhan tokko rabbiin na dhageessise maalii qur'aanuma keessaa aayaa wayii muranii fidan warra amantii islaamaa hordoftan jechuudha فويل للمسلين بكجت في دلال فويل للمسلين بكجت في دلال سنجايبه مالي فويل للمسلين جتون ورا صلاة في بدي تايت إساني بدي جرا جرا ورا صلاة في بدي جرا وان جرو كيسا بدني درا ربي قرآن درا مال جرا دفع درا هو دوبنتي هو مال جرا جرا وان جرو سن إساني فويل لي تنبيشا دليل قلتني رجع في دنجتون ورا فيديو أكاسيتي أمة أكاسي سانغودي فيديو نما مري جدودا waan dubbatamaa dhufe waan duraas dubbatamaa jiru muree keessaa baasee sitti fide hin dhagahini yoo hubachuu barbaadde odoon arrabsiin dura irra deebi'iitii dhageeffadhu yeroo 2-3 dhageeffadhu firaankii jette ijoolleen baay'ee nama warra miidiyaa kanatti beekamtii qabu nama hedduun dhagaye firaankii nu godhaa jiranii kanaa akkas ta'e firaankii miti dhugaa jirtu firaankii miti kun dhugaa jirtu himan dhugaa jirtu oromoolleen dhagahuu qabu rakkoon eessa jiru hubachuu qaba rakkoon bakka jiru hubachuu qaba irraas sirreessuus qajeelchuus qaba kanaaf dubbate jeneraatichi yoomillee taanaan bakka dhugaan jiru nin deeggaraa nin jaaladha irraa dubbadha bakka somni jirus soba bakka kana jira jedhee dubbadha yeroo gabaabaatti walaloo birgaadeer jeneraal Kamaal Galchuutiif qabadheen dhiyaadha yeroo gabaabaatti guyyaa muraasa har'aaf bor keessatti jechuudha isin ammoo laa'ik itti roobsuu fi sheer godhuun dalagaa keessanii nagaa na jiraadha isin jaaladha isin kabajaa gorsi kiyya kun isin fayyada yoo ta'e na jajjabeessaa isin jedha okay nagaa jiraadha ammaaf